Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu sanitti immoo kan isin faana turu ani Rubee Girmaatii jalqaba irratti hangafatanii. Pireezidaantiin mana maree biyyaalessaa Riippaabilikii Jibuutii yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa har'a irratti haasawaa akka taasisantu ibsame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waajjira tokko keessaa baay'inni daayirektarootaa fi hooggantoota saba tokkorraa kan ta'an dhibbeentaa 40 akka hin caalle gochuufi jedhame. Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 450 irratti kan argamtu paarkiin biyyaalessaa Cabaraa Curcuraa bara 1997 irraa kaasee paarkii biyyaalessaa ta'uun kan daangeffamee fi naannoo kibba lixa Itoophiyaa godinaalee Kantaa fi Daawuroo gidduutti kan argamu ta'uun gabaafame. Firaashii keessa dhokfamuudhaan kan daddabarfamaa ture baalli sammuu adoochuu kiiloogiraamni 80 to'atamuu Koomishiniin Poolisii magaalaa Gaambeellaa beeksise. Oduu biyya alaatti darba. Humnoonni Israa'el Gaazaa Siitii keessatti neetwoorkii ulaa yookaan boolla lafa jalaa mana gaggeessitoota Hamaasitti baasu yookaan wal quunnamsiisu argachuu himte. Kooriyaan kaabaa qoccolloon diinaa hammaannaan meeshaa waraanaa niwukilarii fayyadamuun kan hin oolle ta'uu akeekkachiiftee jirti. Hordoftoota keenyaa gara bal'ina oduutti darbaa nu faana tura. Pireezidaantiin mana maree biyyaalessaa Riippaabilikii Jibuutii yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa har'aa irratti haasawaa akka taasisantu ibsame. Yaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa ja'affaa bara hojii sadaffaa yaa'ii idilee kurnaffaa har'asii ni taa'ama. Odeeffannoon mana maree bakka bu'oota uummataa argame akka agarsiisutti pireezidaantiin mana maree biyyaalessaa Riippaabilikii Jibuutii Diil Eettaa Mahammad Diil Eettaa yaa'ii kanarratti haasawaa ni taasisu. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa RDFI Taaggasee Caafoonii dheengadda buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti argamuudhaan garee jiila kanaa kan simatan yoo ta'u kaleessa waaree waajjira isaaniitti simatanii haasofsiisanii jiru. Miseensonni garee jiila kanaa mana maree bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan obbo Taaggasee Caafoo fi garee michooma Itiyoo Jibuutii waliin erga mari'atanii booda buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti argamuudhaan kutaalee hojii adda addaa daawwachuu isaanii beekamee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waajjira tokko keessaa baay'inni daayirektarootaa fi hooggantoota saba tokkorraa kan ta'an dhibbeentaa 40 akka hin caalle gochuufi jedhame. Bulchiinsi magaalittii hojjettoota bifa haaraadhaan biiroo irraa eegalee aangaanaatti ramaduuf jecha hojjettoota 14,000 jimaata borii akka qormaata ta'an BBC'n odeeffateera. Kenniisa tajaajilaa dhaabbilee fooyyessuudhaaf torbanoota muraasa darban bulchiinsi magaalichaa hojjettoota waliin marii gaggeessaa kan ture yoo ta'u jijjiirama hojiirra ooluuf jedhu keessaa tokko hojjettoota magaalittii 163 ta'an deebisanii bifa haaraadhaan ramaduuf jedhame. Marsaa duraatiin hojjettoonni bifa haaraadhaan akka ramadaman keessatti kan yaadamanii dhaabbilee 16 akka ta'e sanada leenjiif qophaa'eerraa BBC'n odeeffachuun akka gabaasetti kanneen keessaa bulchiinsi lafaa, bulchiinsi misooma manaa, geejjiba koorporeeshinii manneen fa'i keessatti ni argamu. Kanneen jalqabarraa kan filamanii fi maamila hedduu kan keessummeessanii fi kenniisa tajaajilaa irratti hanqina hedduu waan qabanii fi kan jedhan hoogganaa biiroo Public Service fi humna namaa Finfinnee Dr. Xaasoo Gabreeti. Finfinnee irraa gara fageenya kiiloomeetira 450 irratti kan argamtu paarkiin biyyaalessaa Cabaraa Curcuraa bara 1997 irraa kaasee paarkii biyyaalessaa ta'uudhaan kan daangeffamee fi naannoo kibba lixa Itoophiyaa diinagdee Koontaa fi Daawuroo gidduutti kan argamudha. Bara 2013tti piroojeektii maaddiin biyyaaf jedhuun piroojeektii Kooyishaa jalatti akka misoomuuf ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed ifoomsanii jiru. Paarkichi akkaataa hawwannaa turistootaa dabaluu danda'uun misoomee miidhagina uumamaa utuu gadi hin lakkisiin loojii sadarkaa isaa eeggate qabatee eebbaaf qophaa'ee jiraachuunis gabaafamee jira. Paarkiin Cabaraa Curcuraa bal'ina lafaa magaalaa Finfinnee dachaa 3 kan gahu bineensota bosonaa, simbirrootaa fi qurxummiin kan badhaadhe laggeen xixiqqaa fi gurguddaa 50 kan qabu haroowwan 5 fi fincaa'aa hedduu kan qabu yoo ta'u paarkii kana keessaa bineensota akka arba, leenca, gafarsaa fi roobiin illee kan argaman yoo ta'u waliigalaan hoosiftoota 57 ol paarkicha keessatti kan argamanidha jechuudhaan Addis Miidiyaa Neetwoork irraa gabaafanne.
Firaashii keessa dhokfamuudhaan kan daddabarfamaa ture baalli sammuu adoochuu kiiloogiraamni 80 to'atamuu koomishiniin poolisii magaalaa Gaambeellaa beeksise. Koomishinarri koomishinichaa Omoot akka ibsanitti baala sammuu adoochuu kaanaabis jedhamu kiiloogiraamni 80 firaashii 10 keessa dhokfamuudhaan dabarfamaa ture heeroo uummataarraa qaqqabeen to'atamee jira. Baalicha daddabarsaa kan ture shakkamaan tokko to'atamuudhaan qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu himanii hawaasni farra fayyaa kan ta'e Biqilaa Kamuu Misoomee yoo argan saaxiluudhaan qaamolee nageenyaaf akka dabarsan dhaamu ragaan kominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Daawwattoota keenya oduu biyya alaattan darba. Humnoonni Israa'el Gaazaa Siitii keessatti neetwoorkii ulaa yookaan boolla lafa jalaa mana gaggeessitoota Hamaasitti baasu yookaan wal quunnamsiisu argachuu himte. Humni waraana Israa'el IDF gaggeessitoonni Hamaas neetwoorkii ulaa lafa jalaa haala ajaa'ibaatiin ijaarame guyyaa guyyaa fi yeroo muddamaatti itti fayyadamu jedhee amana. Suuraawwan akka agarsiisanitti ulaawwan lafa jalaa kunneen walxaxoo yoo ta'an iyyuu karra isaanii irratti ammoo meeshaa guddoo dhukaafamu kan qabanidha. Akkasumas tooraawwan ibsaa fi bishaanii diriirfamaniif akka qabus agarsiisu. Ulaa lafa jalaa Hamaas kaayyoo lolaaf itti fayyadamuu fi dahannoo godhata jedhamee yaadamu balleessuudhaaf bishaan galaanarraa itti jallisuudhaaf Israa'el karoora qabdutu dhaga'ame. Kooriyaan kaabaa qocolloon diinaa hammaannaan meeshaa waraanaa niwukilarii fayyadamuun kan hin oolle ta'uu akeekkachiiftee jirti. Hoogganaan biyyattii Kim Jong misaayilli baalastikaa aardii caa tibbana furguggifame milkaa'uu isaa leellisanii jiru. Misaayilichi milkaa'uu hordofee Kim Jong hooggantoota waraanaa waliin wal arguudhaan kan galateeffatanii fi misaayilli baalastikaa aardiilee ce'an kan milkaa'uu dandeettii waraanaa Pyongyang cimuu agarsiisa jechuudhaan itti dabaluudhaanis diinonni keenya kanarraa barachuu fi sodaachuu qabus jedhanii jiru. Diinonni qocolloo Kooriyaa kaabaa irratti kan akeekan taanaan meeshaa waraanaa niwukilarii fayyadamuudhaaf ni dirqamna. Akkasumas biyyattii birmadummaa ishee kabachiisuuf jecha hidhannoo waraanaa ammayyeessuu cimsitee kan itti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Misaayila tibbanaa Kooriyaan kaabaa furguggistee hordofee Ameerikaa, Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa shaakala waraanaa dabalataan gaggeessuu arriitiin gabaasee jira. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.